Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mene me hundum tu garate sohol chatti diadda. Afuraf dhugaa dha waaqayyo waaqeffanna. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hammam isinii ta'e laata gooftaan kun? Hammam jireenya keessaniif ta'e laata? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tolaan qabu tolaa keetiin dhaabatee manni koo. An tolaan qabu tolaa keetiin dhaabatee manni koo. Mee jara dubbadhaan tolaan qabu tolaa keetiin dhaabatee. An tolaan qabu tolaa keetiin dhaabateera manni koo. Geggeessaa koo yeroo hundaa naaf baateera waanjoo guddaa. Keessi koo waan dubbatu qaba waan addaa. Akkuma keessan ol fuudhaati gooftaa keessanitti. Geggeessaa koo yeroo hundaa naaf baateera waanjoo guddaa. Keessi koo waan dubbatu qaba waan addaa. Keessi koo waan dubbatu qaba waan addaa. Geggeessaa koo yeroo hundaa edda harka keessan balleeffadhaa. Geggeessaa koo yeroo hundaa naaf baateera waanjoo guddaa. Yesuusee. Keessi koo waan dubbatu qaba waan addaa. Gargaaraadha duruu jedhu jedhaa sagalee ol fuudhaa. Gargaaraadha duruu jedhu kan koon ibsamu kanaani. Dhimma kooti isa laallata karaa hundaan jedhaaga. Dhimma kooti isa laallata karaa hundaani. Gargaaraadha duruu jedhu kan koon ibsamu kanaani. Dhimma kooti isa laallata karaa hundaani. Harka keessan mirgaa ol fudhadhaa. An tolaan qabu jedhaagaa. An tolaan qabu tolaa keetiin dhaabatee manni koo. An tolaan qabu tolaa keetiin dhaabatee manni koo. An tolaan qabu jedhaagaa. An tolaan qabu tolaa keetiin dhaabatee manni koo. An tolaan qabu. An tolaan qabu tolaa keetiin dhaabatee manni koo. Geggeessaa koo yeroo hundaa naaf baateera waanjoo guddaa. Keessi koo waan dubbatu qaba waan addaa. Geggeessaa koo yeroo hundaa naaf baateera waanjoo guddaa. Keessi koo waan dubbatu qaba. Keessi koo waan dubbatu qaba waan addaa. Gargaaraadha duruu jedhu kan koon ibsamu kanaani. Dhimma kooti isa laallata karaa hundaani. Gargaaraadha duruu jedhu nama hundumaa jedha isa kana. Gargaaraadha duruu jedhu kan koon ibsamu kanaani. Dhimma kooti isa laallata jedhaa warri dhimmi keessan ilaallatu. Dhimma kooti isa laallata karaa hundaani. An tolaan qabu jedhaagaa. An tolaan qabu tolaa keetiin dhaabatee manni koo. An tolaan qabu tolaa keetiin dhaabatee manni koo. An tolaan qabu. An tolaan qabu tolaa keetiin dhaabatee manni koo.
አቤት አቤት አንቶ ላይ እንቀቡ ቶላኬና በቴ መንኮ አጠገብነ ጌታ አጠገብ ዘልቀ ገብተሃል ከውስጥ ከልብ ይታወቀኛል ይታወቀኛል ሁሌ አብሮነት ሰላም ተሰማ በሉ እስኪ ሰላም ተሰማ በመገኘት አጠገቤ ነው ጌታ አጠገብ ዘልቀ ገብተሃል ከውስጥ ከልብ ይታወቀኛል ሁሌ አብሮነት ሰላም ተሰማ በመገኘት ሁሉ ሰላም ነው በሉ እስኪ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ዳና ነው ሁሉ ዳና ነው ሁሉ ዳና ነው ሁሉ ሰላም ነው በሉ እስኪ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ረባሃታ ካርዲ ካላባኒ ማክራ ዳጋታ ሁሉ ደህና ነው ሁሉ ደህና ነው ሁሉ ደህና ነው ሁሉ ደህና ነው አጠገብነ ጌታ አጠገብ ዘልቀ ገብተሃል ከውስጥ ከልብ ይታወቀኛል ሁሌ አብሮነት ሰላም ተሰማ በመገኘት አጠገብ ነው ጌታ አጠገብ ዘልቀ ገብተሃል ከውስጥ ከልብ ይታወቀኛል ሁሌ አብሮነቴ ሰላም ተሰማ በመገኘት ሁሉ ሰላም ነው በሉ እስኪ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ሁሉ ዳና ነው ሃሌሉያ ሁሉ ደህና ነው ራባዴ ዳሴ ካላባ ሁሉ ደህና አጠገብ ነው ጌታ አጠገብ ዘልቀ ገብተሃል ከውስጥ ከልብ ይታወቀኛል ሁሌ አብሮነት ሰላም ተሰማ አጠገብ ነው በሉ እስኪ አጠገብ ነው ጌታ አጠገብ ዘልቀ ገብተሃል ከውስጥ ይታወቀኛል ሁሌ አብሮነቴ ሰላም ተሰማ በመገኘት ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ዳና ነው ሁሉ ደህና ነው ራባጋታ ላባጋታታ ሁሉ ደህና ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ነው ሃሌሉያ ሁሉ ሰላም ሁሉ ደህና ነው ሁሉ ደህና ነው ሃሌሉያ አቤት 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 አቤት
Ameen 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 ameen. Yesuus waaqeffadhaa fuudhaaf dhugaadhaan haleluuyaa. Furmaata samiirraa dhufte namootaaf jireenya laatte dhiiga kee nu qulleessite ati cubbuun hojjette yakki sirraan argamne. Ameen ameen. Yesus atuuf na laatte yakka koof gaarafamte. Jaalala sargeera jaalala sargeera kan nama isa kan kee nagarree gonkumaa lubbuu kee naaf laatte jaalalli keessa daamnugumaa lubbuu kee naaf laatte jaalalli keessa daamnugumaa. Jaalala sargeera jedhaga jaalala sargeera kan nama isa kan kee nagarree gonkumaa lubbuu kee naaf laatte jaalalli keessa daamnugumaa lubbuu kee naaf laatte. Asti akka jedhaa ilaa jaalala sargeera kan nama isa kan kee nagarree gonkumaa. Jaalala sargeera kan nama isa kan kee nagarree gonkumaa lubbuu kee naaf laatte lubbuu kee naaf laatte jaalalli. Haleluuyaa. Isa lubbuu isaa nuuf kenne Yesuusiif harka keessa walitti buusaa galata fidaame ammayyuu. Ilaa akkas jedha ani harka koo sitti kenneera ati nan buusin malee bara koo si wareegeera abbaan anniisin malee ani harka koo sitti kenneera ati nan buusin malee bara koo sitti kenneera ati nan buusin malee ati nan buustu jedheetanii sirrattanoo fi amane haalli dhufee darbuu abbaa koo sirkaakka nan butanne harka koo harka koo harka koo cimsinaaf qabi waaqa koo harka koo harka koo harka koo cimsinaaf qabi waaqa koo harka koo harka koo harka koo cimsinaaf qabi waaqa koo harka koo harka koo harka koo cimsinaaf qabi waaqa koo cimsinaaf qabi waaqa koo cimsinaaf qabi waaqa koo cimsinaaf qabi waaqa koo cimsinaaf. Mee isa dhumaa akka jedhaaga ani harka koo sitti kenneera ati nan buusin malee bara koo si wareegeera abbaan anniisin malee ani harka koo sitti kenneera ati nan buusin malee bara koo si wareegeera bara koo si wareegeera abbaan anniisin malee ati nan gaattu jedheetanii sirrattanoo fi amane haalli dhufee darbuu abbaa koo sirkaakka nan butanne ati nan gaattu jedheetanii sirrattanoo fi amane haalli dhufee darbuu abbaa koo sirkaakka nan butanne harka koo harka koo harka koo cimsinaaf qabi waaqa koo harka koo harka koo harka koo cimsinaaf harka koo jedha harka koo harka koo harka koo cimsinaaf qabi waaqa koo
harka koo isa dhumaa akka jedhame jechaati jette gaafasi isaamaa nama miltoko ishaakwano si amaanadhe galmaanani akayyoko aanoo yaali qabus fixe dhaabachuudhaaf tuqa kaa'eera nama dhuunfaatti mirkanne sinna jalqabsiise karaa nama dhuunfaatti mirkanne sinna jalqabsiiseen karaa jechaati jette gaafasi isaamaa nama miltoko shakwanoo si dabalate galmaanaan akayyoko aanoo yaaliin qabuus fite dhaabachuudhaaf tuqa kaa'eera nama dhuunfaatti hirkanne seenaa jalqabsiiseen karaa mee galateeffadhaa waaqayyoon harka walitti buusaatii ergatii jiraatte karoora koo keessa maalirree sodaan koo ija koo si arge utuuti dhaabbattu iddoodhan ergatii jiraatte ameen karoora koo keessa maalirree sodaan koo ija koo si arge abeet simannaa gaarii gafa amarii simannaa gaarii awo gafa amarii qabataa biraa hin qabu harki isaan itti dhufee caala jedhee darbuun danda'u sinnaa gaasee lafaan kufee harki isaa qabataa namaa hin qabu harki isaan itti dhufee abeet caala jedhee darbuun danda'u. galata fidaa waaqayyoof harka keessa walitti buusaati waaqayyo isin eebbisu ulfaadhaa. Tole waaqayyoon abbaa keenya guddaa galateeffannaa waaqayyo isa guyyaa kanaan nu ga'eef galanni guddaan haa ta'u. Nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Karaa adda addaa nu hordofaa kan jirtan as keessas kan jirtanii nagaan dachaan haa baay'atu. Waaqayyo nu gargaaree guyyaa kurnaffaa labsiisoomaaf sagada waldaa keenyaa yeroo xumuraati jechuudha harri gama kanaan namooti ani galateeffachuu barbaadu tajaajiltoota keenya meeshaa taphachuudhaan faarfachuudhaan akkasumas gaggeessitoota waldaa keenyaa tajaajiltoota waliin ta'uudhaan bu'aa bayiinutu jiru guyyoota fuula waaqayyootti akka turruuf waaqayyo nu heeyyame kana nu duukaa turanii nu tajaajilaa turan waaqayyo isaan eebbisu jechuun jaalladha. Baay'ee waaqayyo guyyoota kana keessatti nu gargaareera. Galgala kana galateeffachuudha kan dhufne maaliif waaqayyo hojii gurguddaa hojjechaa tureera. Hojii waaqayyo hojjete immoo tokko lamaan isa lakkaa'amee dhumu miti irraa dubbanna jechuudha. Sagalee waaqayyo keessaan iddoo tokko dubbisee tananii gara ijoo yaada kootti darba gara sagalee waaqayyo dubbisuutti kanan darbu macaafa faarfannaa boqonnaa 124 lakkoofsa 1 akkasidha. Inni gara keenya gore waaqayyotu ta'uudha baate haa jedhu sabni Israa'el. Yeroo namoonni nurratti ka'an inni gara keenya gore waaqayyotu ta'uudha baate. Silaa yeroo aariin isaanii nurratti boba'e sana isaan fayyaatti nu liqimsu turanii. Silaa lolaan nu fudhateen sokka. Bishaan bubbisus mataa keenya irra iyyaa ture. Silaa ursaan bishaanii mataa keenya irra iyyaa ture.
waaqayyo inni afaan isaanii keessa nun buusin ulfinaan ajajamu. Hamma jaattiin dubbisee waaqayyo nu gargaaree gara keenya goree hamma har'aatti gargaarsa inni jireenya keenyaaf taasisee baay'ee waaqayyo nu gargaaree kaayyoo kadhata kanaa ajandaa kadhata kanaa waaqayyo gooftaan maccaa tokko lamaan akkuma nuu kennetti akkuma nu jalqabsiisetti waaqayyo har'aan galataan yeroo nu dhaabu gammachuutu natti dhaga'ama. Kallattiidhumaan namoota kadhata guyyaa keenya kurnan kana keessatti waaqayyo battalatti kan isaan gargaare namoota muraasa qabadheedha kanan dhufe. Waaqayyo gooftaan maccaa karaa adda addaa nu gargaareera. Namoonni furaman kun namoota biyya keessaa biyya alaa jiranidha. Namoonni kun kallattii garaa garaatiin namoota fayyadamanii sagalee asii ba'aa turetti namoota fayyanidha. YouTubeidhaan kan dhaggeeffatanii furamanii fi akkasumas Facebook liveidhaan namoota hordofaa turanidha jechuudha. Kanaaf guyyoota isaan dhuga baatii itti fidan tiktik gochuudhaan yoon baadhee karaalee isaan ittiin fayyanis xuquudhaan yoon baadhee maqaa isaanii fi maalitti akka waaqayyo isaan gargaaree dhugaa ba'iinsa isaaniin dubbisa. Yeroon dubbisutti maaliif akka barbaachisu hin beektu. Nus akkasumaan dadhabaa turre miti waaqayyo hojiirra akka ture itti amanna. Kun immoo for confirmationidha jechuudha. Kanaaf namoonni karaa garaa garaa nu hordofaa jirtanillee TV keenya yeroo daawwattan YouTube keenya seentanii yeroo daawwattanii kadhata amantii nu duuka kadhattanii gaaffii xiqqoollee haa ta'u rakkoo xinnoolee mataa dhukkubbiillee haa ta'u kan waaqayyo isin furee yoo dhugaa baatan waaqayyotti hin tola nuttis hin tola jechuudha. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Dhuga baatiin immoo mata duree biraa dabalatanii waaqayyoon hojjechiifachuu dhala malee waan tokko kreditii hin qabu jechuudha. Gooftaan inni kallattii hundumaan gara keenya goree inni nu utubee warra galataa nu taasise maqaan isaa ulfaatu. Obboleettii koo Caaltuu Xurii Dubaay irraati jechuudha. Guyyaa 14 hojii dhabee rakkachaa kanan ture utuun iddoo hojii barbaadannaa iddoo dallaalaa iddoo hojii waajjira taa'eetu hin jiruti laayivii banee utuun dhaggeeffadhu amantiidhumaan banameera ergaa jedhu kadhata guyyaa lammaffaa irratti taasifameen ani hiikamee waaqayyo na gargaaree buleedhuma isaan mana hojii galee mana hojii keessan jira jetti. Obboleettiin kun waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Obboleessa keenya Tolasaa Kafanaa Finfinnee irraati suusii araadan qaban ture. Amantiidhumaan galeen isin duuka kadhadhe Finfinnee jiraata nami kun amantiidhumaa isin duuka seeneen kadhadhe Facebook liveidhaan isin hordofaan ture. Erga gaafa kadhata keessan hordofaa tureeti mana kaleessa suusiidhaan qabameetti deddeebi'u iddoo araadana qabsiisan sanatti hin deebine. Amma manuma koo nagaatti jira, sammuun koo nagaa qaba, lapheen koo nagaa qaba. Erga kadhati kun jalqabee guyyaa 3 haa ta'u guyyaa 4 ta'u dhufee kadhadhee tananii waaqayyo araadatti na hiikee jedha obboleessi keenya. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Obboleettii keenya Kibbinesh Ilfataa Joordaan irraa jechuudha. Joordaan irraa kalee kootu na dhukkuba ture. Yeroo kadhatamaa turetti baay'ee utuun dhukkubsachaa jiru akka tasaa ta'e YouTube ilaalee kanan dhaggeeffadhu keessa kootti TV lattuu filadheen TV lattuu seenee gaafan dhaggeeffadhu dhukkubsatootaaf ergaan sagalee fayyaa jedhu gaafa ba'u fayyina koon keessa kootti akka waaqayyo na fayyisu amaneen isa achi kadhatamu amaneetan YouTube kana banadhee bilbila koo of dura kaayetan dhaggeeffachaa ture. Waaqayyo na gargaaree yeroo dheeraa dhukkuba ulfaataa ani ittiin rakkadhu kana waaqayyo narraa kaasee jetti obboleettiin kun. Abbaan hojii waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Inni kan biraan obboleettii keenya Faantuu Garrama
obboleettiin keenya faantuu garramaan dhuga baatii addaadha kan isheen kaastu. Waggaa 2 ji'a 6 ol abbaa manaa qaban ture. Gargar baanee gaa'illi keenya hiikamee ture. Diigamee ture. Abbaa manaa koodhaa wajjiniin takkaa wal dubbifnee hin beeknu. Sagaleen Waaqayyoo garuu utuu lallabamaa jiru, sagalee Waaqayyoo utuu dhaggeeffachaa jiru, abbaan manaan koo bilbila naa bilbilee amma jaalalli hundeetti ture sun akka deebi'ee kominikeeshiniin keenya waliin dubbiin keenya deebi'ee ijaarameera, amma wal dubbisaa jirra jetti obboleettiin kun. Gaa'elillee akka ijaarame dhuga baatii kanarraa argina jechuudha. Waaqayyo inni kana gochuu jaallate maqaansaa haa ulfaatu. Obboleessi tokko magaalaa Shoboo kan jiraadhaa jedha obboleessi kun. Ani shufeeriidha, hojii hin qabun ture jedheetu obboleessi kun Milkeessaa Taasisaa nama jedhamu magaalaa Shoboo kan jiraadhaa, shufeeriidha, minjaa fi qaadiin qabaa, hojii hin qabun ture. Baajaajiyyuu haa ta'u malee shufeera baajaajii ta'eetanii guyyaa 2 keessatti amantiidhaan isin duuka kadhadheen baajaajii namaa lixeen jira, boor kan koo akkan qabadhu amaneera jedha obboleessi kun. Dhuga baatiin xiqqoon qabu isiniin jedheera, dhuga baatiisaa beekaa fudhanne. Boor namichi kun makiinaa gommaa 10-20 oofuu danda'a. Namoonni dhuga baatii kennaa akkuma jiranitti jiru jechuudha. Namoota keezii babbareedaa haala gaariidhaan ibsanii namoonni ani isinii kaasee. Haa ta'u namoonni kun baay'ee gammachuu guddaan akka itti dhaga'ame nuuf ibsu. Nus gara waldaa keenyaatti naanna'anii dhufanii kallattiidhaan fuula isaaniitiin akka isaan waraabamanii fi gaafanneerra. Yoo dhufanii dadhabbiidhaaf wallaansoo qabaatu iyyuu malee kadhanni nuti guyyoota 10 kana keessatti dabarsine nama 3 utuu hin ta'in namoota hedduudhaaf Waaqayyo furmaata fidee warra galataa nu taasiseera. Dadhabbiin keenya lafatti hin banne, waldaan keenya kaayyoo gurguddaa fi akeeka mataa ishee qabdi. Dhaabbanni kun hundeeffamuun ishee waggaa 5dha. Waggaa 5 kana keessatti bu'aa bayii baay'eetu ture, wallaansoo baay'eetu ture, rakkina baay'eetu ture, ari'atama baay'eetu ture. Abbaan keenya lubii bal'inaa yeroo jalqabatti dhufanii waldaa kana keessatti sagalee Waaqayyoo dubbatanii yeroo waldaa kana eebbisanitti waa'ee waldaa kanaa hin kaasu turan. Wanti isaan kaasan waldaan kun waldaa akkasumaanii akka hin taane, waldaa Waaqayyo yaada irraa qabu akka ta'e yeroo sana ergaa Waaqayyo keessa isaanii kaa'u natti dubbatanidha kan isaan deemanii. Ergaa Waaqayyo yeroo sana dubbatame har'a fiixaan bahiinsa godhatee damee iddoo adda addaatti hundeessuudhaan waldaan keenya hojii hamma kana ga'a jedhamee tilmaami isaa hin haasa'amne irra jirti jechuudha. Kun immoo humna keenya dandeettii keenya tun taane abbaa qe'ee kanaatu Waaqa jabaadha. Kuni amma yeroo dhaabadhee Waaqayyo lubboota akkasii gargaare jedhee yeroon dhuga baatii isaanii funaannannee beeksisnutti waan salphaa isinitti hin fakkaatin. Waaqayyo karaa waldaa kanaan lubbuu hedduu bilisa baaseera. Biyyaansi dubartiin tokko Kuweetirra kan jirtu abbaa manaa koo dhaggeeffadhu jedhee dhaggeeffachiisee miidiyaa keessan dhaggeeffachiisee gooftaa hin qabu tureeti. Ergasii garuu maaliin namatti tola sagantichi, namatti tola waldichi, namatti tola naan jechaa jira jettee habishaatu haa ta'u jedheen dhiise malee jechuudha. Kanaafi gooftaa fudhachuutti lapheensaa hiriiree akka jiru obboleettiin kun dhuga baatii naa keessee turte. Wanta qabatamaa hamma ta'utti hin dubbannu ka jedhu kaasee ture. Amma nuti lafatti hojii gurguddaa Waaqayyo hojjechaa kan jiru. Qilleensa irrattis akka kana hojii gurguddaatu hojjetamaa jira. Namoonni karaa garaa garaatiin waldaa kana argitan onlaayiniidhaan lafaanis argitanii Waaqayyo ishee keessatti hojii jalqabe. Hamma deebi'ee dhufa isaatiitti, hamma deebi'ee dhufa ilma isaatiitti waan gaarii ishee keessatti hojjeta akka xumuru nan amana. Kanaafi warri Waaqayyo isin gargaaree milkooftan na hordofaadhaan dhaggeeffachaa jirtu yoo ta'e dhuga baatii sana laayiviidhaan dubbisna waan ani isiniin jedheef kan dhuftan yoo ta'e Waaqayyo dabalee mata duree galataa isiniif haa dabalu. Qilleensi isin keessatti abdii dhabdan hin jiraatin. Namoonni immoo karaa garaa garaatiin angaadaa rakkinaa keessan jiraa jettan har'aa jalqabee moo'ichi ga'u. Humni ga'u akkasitti qilleensa waaman. Waaqayyo isa godhe kana hundumaaf galanni guddaan haa ta'u. Humni kan keenya miti,
kan waaqayyooti. Egaa waa'ee bara isa dhuftu jireenya keenya keessatti maalan ta'a? Maaltu narra ga'a? Sodaa biraa hin qabnu. Waldaan keenya biyya keenyaaf kadhatteetti, dhalootaaf kadhatteetti, waldaa kiristiyaanaa garaagaraaf, abyaata kiristiyaaniif kadhanneerra, akka dhuunfaattis jireenya dhuunfaa keenyaaf kadhachaa turreerra. Barana immoona ergaa immoota jedhu fudhannee bahaa jirra. Kanaaf waaqayyo isa nu gidduutti hojii isaa hojjechuu jaallate, isa gad jedhee isa dadhabootaa wajjin haasa'uu jaallate. Kanaaf galanni guddaan ta'u taatee ta'e kana hundumaatiif waaqayyoon galateeffachaa nama tokko wajjin galateeffanneetu walitti qabna sagantaa keenya har'aa. Egaan barichatti kolfaa, taphataa, gammadaa itti galu malee qalbii yaaddoodhaan gad deemu waaqayyo nu keessaa haqeera. Ol deemaa mul'ata keenya isa boriitti jiraachuudhaaf karri abdii isaa haqame fuula keenya dura jira jechuudha. Waaqayyo isa kanaan nu ga'eef galanni guddaan ta'u. Obbo Dassuufaa wajjin taanee gocha waaqayyo torbanoota kana nu gidduutti godheef galateeffannaa. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Waaqayyo isa kana godhe gooftaa keenya galateeffannaa. Guyyaa 10 gooftaa dura turreerra, waaqayyo dura turreerra. Warri akkuma keenya waldaa kanaa wajjiniin waaqayyoon dura turan kan jettanis wajjin turtanis waaqayyotti gammada. Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Waaqayyo hidhaa keessanii keera, hidhaanii kameera waan ta'eef galateeffadhaa waaqayyoon. Bakka jirtanitti waaqayyoon galateeffadhaa, iddoo jirtanitti waaqayyoon galateeffadhaa. Galanni isaaf haa ta'u. Tulloonni yoo raafaman iyyuu, gaaronnis yoo socho'an iyyuu, araarri koo si biraa hin mittiqu, kakuun nagaa koo si biraa hin socho'u jedhee waaqayyo kana dubbateera. Maqaan kee galateeffamu. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinniif galanni siif haa ta'u. Tulloonni yoo hurgufaman iyyuu, gaaronnis yoo socho'an iyyuu, araarri koo si biraa hin mittiqu, kakuun nagaa koo si biraa hin socho'u jette. Yaa Waaqayyo, yaasa kana dubbatte teessoo adiirra kan jirtu, teessoo ulfinaarra kan jirtu, gaarummaa keetiif si galateeffanna. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Tulloonni fuula kee duratti homaa miti. Lagoonni si fuulduratti homaa miti. Galaanni si fuulduratti homaa miti. Ati gaarota gadi qabdee karaa baafta. Ati tulloota gadi qabdee irra jetta. Galaana keessa karaa qabdaat. Abidda keessa karaa qabdaat. Kan si dhowwu tokko iyyuu hin jiru. Beektota caaltaati. Gurguddoota caaltaati. Eenyuun iyyuu kan si qixxeessinu hin qabnu nuyi. Ati Waaqayyo Abrahaamii wajjin kan taate, Yisihaaqii wajjin kan taate, Yaaqoobii wajjin kan taate, kakuu kee kan jabeessiteef maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Gooftaa keenyaa galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo, guyyoota kana gidduutti waan baay'ee nutti dubbatte. Waaqayyo, yaa gooftaa, waan baay'ee nutti dubbatte. Dubbiin kee baay'ee nu fayyiseera. Fayyinni nu ta'eera. Nurra darbee warra biyya alaatiif ta'eera. Warra bakka bakkee jiraniif ta'eera. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Situ kana godhe, galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo, warri gaaffii qaban
ammallee warri gaaffii qaban galgala kanaa jalqabee gaaffiin kee kan deebi'aa ta'u. Amma sa'aatii kanaa jalqabee gaaffiin kee deebii haa argatu. Amani nu duukaa kadhadhu. Amani Waaqayyoon nu wajjin kadhu. Waaqayyo galgala kana hidhaa kee ni hiika. Hidhaan kee ni hiikama galgala kana. Waaqayyo isa si waametu jara godha. Waaqayyo isa tulloota urgufuutu kana dubbate. Waaqayyo tulloonni yoo urgufaman iyyuu kakuun koo si duukaa dhaabata. Isa jedhatu nutti dubbate kana. Kanaaf iyyuu inni danda'aadha. Itti amaniitii Waaqayyoon kadhu. Waaqayyo galgala kana hidhaa kee hiika. Ameen. Hidhaan kee kan hiikame haa ta'u. Hidhaan kamiyyuu Waaqayyoof hin danda'ama. Hin danda'ama Waaqayyoof. Wanti Waaqayyoof hin danda'amne hin jiru. Wanti Waaqayyoof hin danda'amne hin jiru. Gonkumaa wanti Waaqayyoof hin danda'amne hin jiru. Balballi hin banama. Cufaan hin banama. Waaqayyo dura kee ta'eetu isa si hidhe gooftaan dura keeti si hiika. Isa cufaa ta'e Waaqayyo sirraa bana. Ammati teessee boo'aa kan jirtu Waaqayyo balbala sirratti bana. Waaqayyo sirratti hidhaa sirra qaxaa'ee jiru sirraa kukkuta Waaqayyo. Balbala hidhaa inni bane Phaawulos fa'arratti inni bane Waaqayyo sirraa bana galgala kana. Waaqayyo maqaan kee galateeffamu. Galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo, yaa Waaqayyo, warra taa'anii si eeggachaa jiran yoom dhufee hidhaa koo hiika warri siin jedhan, yoom dhufee Waaqayyo balbala narratti bana warri jedhan, balballi sirratti haa banamu galgala kana. Dhuga baatii baadhuuti kottu waldaalattu. Dhuga baatii baadhuu kottu waldaalattu. Waaqayyo balbala sirratti haa banu. Samiin sirratti haa banamu. Balballi hojii sirratti haa banamu. Balballi gaa'elaa sirratti haa banamu. Gooftaa keenya si haa galatu. Waan hundumaa waan gooteef si haa galatu. Hidhaa keenya waan hiikteef si haa galatu. Dhukkubatti warri fayyanaa fayyani. Warri rakkataa jiran haa fayyani. Warri hidhaman haa fayyani. Warri qophaa'an haa fayyani. Warri rakkatan rakkina keessa haa ba'an. Misraachoo wangeela Waaqayyoon itti dubbadha. Waaqayyo gooftaan gara isaanii dhaqee hidhaa isaanii haa hiiku. Yaa Waaqayyo galateeffami ati. Ulfaadhu bara baraan. Yaa Waaqayyo mul'ata nuu laatte kanaaf galateeffami ati. Ulfinni bara baraa siif haa ta'u. Maqaan kee eebbifamu. Gaarummaa nuu gooteef ulfaadhu. Bara keenya sitti laan. Barri keenya fuuldura jiru kun yaa Waaqayyo gooftaa harka keetti dabarsinee laanneerra nuti. Si kadhanneerra nuti. Yaa Waaqayyo hamaan nurraa kan rukutame haa ta'u. Bineensichi haa waraanamu. Hafuurichi hamaan sun kan waraaname haa ta'u. Jawwichi haa waraanamu. Waldaa irratti kan hojjetu kan waraaname haa ta'u. Ergamaa kennu gidduu jiruuf ulfaadhu. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Gaarummaa gooteef ulfaadhu. Kabajami ati. Maqaan kee eebbifamu. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuusiin. Ameen.